Yuuniyeeniin waldaa hojii gamtaa faayinaansii Abdii Guddinaa guyyaa maamiltoota dhaadannoo maamilli mootiidha jedhuun kabaje. Kaayyoon yuuniyeenichaa miseensotaa fi hawaasa naannootiif tajaajila qusannoo, liqii fi inshuraansii lubbuu akkasumas tajaajila hawaasummaa kennuun dhaabbata faayinaansii cimaa fi dorgomaa akka ta'an gochuun humna investimentii isaanii cimsuuf kan hojjetudha. Hojii gaggeessaan yuuniyeenii waldaa hojii gamtaa faayinaansii Abdii Guddinaa obbo Wagaayyoo Tsiggee kaayyoo sagantichaa ilaalchisee haasawa taasisaniin maamilli keenya qabeenya keenya jechuun maamilli kan waliin hojjetanii waliin guddatanidha waan ta'eef kunuunfachuun barbaachisaadha jedhu. Kanaafuu maamila keenya waliin hojjechuu danda'uu keenyan konkolaataa bitachuun guyyaa har'aa maamiltoota keenya fuulduratti eebbisiisnee tajaajilaaf akka oolu goonee jirras jedhanii jiru. Guyyaa maamiltoota akka addunyaatti waggaa waggaan ni kabajama. Biyya keenyatti baay'een baratamuu qaba. Maamila jechuun qabeenya jechuudha. Qabeenya immoo kunuunfachuu qabna. Maamilli gama hundaan maamilli kan waliin hojjetanis kan nama deeggarus kan nama maallaqa kaffalus maamila waan ta'eef isaan kana kabajnee kunuunfannee qabannee teechifachuu tursiifachuun jaalalaa waliin jiraachuu waliif yaaduun jiraachuu qabna nee yaadna. Kanaaf guyyaa har'aa kana kabajnaa kana keessa garuu adeemsa keessa konkolaataa kana bitanneerra. Konkolaataa yeroo jalqabaatiif bitate yuuniyeenichi. Yuuniyeenicha kana konkolaataa kanaa miti akkanaa 10 malaaf. Garuu jalqaba waan ta'eef maamiltoota keenya wajjin gammachuu keenya akka nu ilaalan jennee rivaanii kana kunneeti konkolaataa kana keessa seentanii walitti qabaan koree boordii yuuniyeenii waldaa hojii gamtaa faayinaansii Abdii Guddinaa obbo Abbitoo Lammaa maamilli mootiidha, maamilli keenya jiraachuun isaa yuuniyeenichi akka jiraatu taasiseetii jira jedhu. Waldaan hojii gamtaa eega hundeeffamee waggaa 15 kan guuteef hojiilee hedduu hojjechuu akka danda'e kan dubbatan obbo Abbitoon waldaan Abdii Guddinaa amantaa, siyaasa, saalaa fi kan kana fakkaatan kan hin qabne waan ta'eef hunduu fayyadamaa ta'uu akka danda'us dubbatanii jiru. Waldaalee hojii gamtaa faayinaansii Abdii Guddinaa erga hundaa'ee waggaa 15 guutee jira. Waggaa 15 kana keessatti hojiiwwan baay'ee boonsaa ta'e hojjetee jira. Fakkeenyaaf gamoo 2 qaba. Gamoo giddugala daldalaa kan naannoo humna ibsaa jiru akkasumas gamoo giddugala leenjii kan amma keessa jiru. Waldaaleen hojii gamtaa tokkummaadha. Waldaaleen hojii gamtaa badhaadhina. Waldaaleen hojii gamtaa waan maraati. Waldaan hojii gamtaa saalaan qabu, amantaan qabu, siyaasaan qabu. Waldaan hojii gamtaa waliin hojjechuudha, waliin guddachuudha. Kanaaf maamiltoonni keenyallee akkuma maqaa keenyaa nu waliin horanii guddatanii bu'aa caalmaa akka argachuu danda'aniif harka wal qabannee akka waliin guddannuuf sagantaa guyyaa har'aa kana qopheessine waan ta'eef ammallee irra deebi'ee baga gammaddan jechuun barbaada. Namni kamuu miseensa waldaa kanaa akka ta'u waamicha dhiyeessuun namni waan qaburraa qusachuun jiruu fi jireenya isaa fooyyessuu akka danda'us dubbatanii jiru. ዛሬ ከቆጠም ነገ እንሻሻላለን። ዛሬ የሆነ ነገር ካስቀመን ለነገ ተስፋችን ነው። ያልቆጠበ አስቸጋሪ ነው ማለት ነው። ኑሮ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው። ነገር ግን ካለችን ሳንቲም ላይ ቁጠባችን ብናስቀድም ነገ ይሄንን የመሰለ ነገር ልንሰራ እንችላለን ለማለት ፈልጋለሁ። ማሚልቶኒ ዩኒየኒ ወልዳ ሆጂ ገምታ ፊ ፋይናንሲ አብዲ ጉዲና ያዳ ከነን ቶኮ ቶኮ አካ ጀዳኒቲም ወልዳ አብዲ ጉዲና ወሊን ሆጀቹ ኬኛን ፈየደማ ታኔቲ ጅራ ጀዳን ወልዳን አብዲ ጉዲና ጭሜ ሆጀቹ ኢሳቲን ናሞታ ሀርከ ቀሌይ ፈየደሞ ጎዴ ጅራ ጀቹንስ ያዳ ኢሳኒ ከነኒቲ ጅሩ bizinesii baankii keenya sirriitti hojjechuu keenya baay'ee gammachuun natti dhaga'ama. Yuuniyeeniin kun akkuma beekamu yuuniyeenii guddaati. Yuuniyeenii humna qabu, yuuniyeenii kaapitaala guddaa sochoosu. Isa jalatti ammoo waldoolee hedduu jala jiranii waldoolee qusannoof liqii. Liqaa baay'ee nu kenneeti. Meeshaa muuziqaa binnee amma hojjechaa jira. Kunoo liqaa arganneeti binnee jira. Baay'een gammaddeera.